akkaataa fuula keenya ittiin bareeffannu wanta fuula keenya nu bareechuun har'a sitti jechuudha. Sitti hanga dhumaa wajjin ta'a namni hanga dhumaa viidiyoo kana daawwattanii fuula keessan jijjiirama hin agarsiistan keessattuu kan asitti sin gugurraacha'u kan gugurraacha'u kana hin agartanii jechuudha. Kana kanatti akkasitti sin gugurraacha'u hin argitanii jechuudha. Dibadheeta sin agarsiisasi akkasuma immoo hojii akkamitti akka hojjetamu sin agarsiisa. Na duukaa ta'a. Let's go. Wantoota irraa hojjetaman koleenoskoofidha namni wallaalta hin jirtanii. Kuni daakuu boqqolloo finnishaadha hin beektan jedhee yaada. Bishaan si barbaachisa. Zayitii waanuma qabdu rakkoon qabu zayituma barbaaddee haa ta'u zayituma qabdu qofa kan si barbaachisu. Kanaan boodatti kunoo hiqaa akkanaa jechuudha. Akkas godhannee amma walumaan hojjenne jechuudha. Na duukaa ta'a. Sirriitti na duukaa ta'anan immoo wanta kana baay'ee gaariidha. Booda argitu jijjiirama isaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan daakuu boqqolloo isin lamas godhachuu dandeessanii. Ani baay'ee waan ta'eef maankaa tokkicha bichaan godhadha. Bakka maankaa tokkoo fi gimmaasha jechuudha. Kun maankaa tokkoo fi gimmaasha jechuudha. Nagaa garuu rakkoon qabu. Ani hundumallee yoo itti godhatan rakkoon qabu maankaa lama soo godhatanii jechuudha. Ani kiyya waan dhumeef bakka maankaa takkaaf gimmaasha bakka waan dhumee jiruuf kiyya jechuudha. Kuma argaa hartan jechuudha. Kunuuti maankaa takkaa fi gimmaasha jechuudha. Kun maankaa takkaa fi gimmaasha akkasuma kunoo bishaan itti qicanne jechuudha. Bishaan itti qicattanii. Bishaan itti qicattanii kunoo laala waliin rukuttanii jechuudha. Kunuuti laala agartanii bishaan itti qicattanii jechuudha. Isin lamas godhachuu dandeessan tokkos godhachuu dandeessan. Isa kana immoo tillaaja keessa gootanii fireezi osoo hin taane tillaaja keessa gootanii xaxxamuu dandeessu. Amma immoo seektanii maqaa akkoo kana amma jechuudha ibiddarra goone hanga inni ho'utti harka irraa fudhannu jechuudha. Akka inni noolaan gaagollee jechuudha. Ibiddarra godha jechuudha. Kokorsaan jira jechuudha ibiddarra godhee. Video gargala badhe tasnitti agarsiisa booda amma ibiddarra godhee jira jechuudha. Hodii kaataa dhugaa hedduu takka bareedduudha. Waan an ofii kiyyaatti fayyadamu. Video ilaalataa itti fayyadamu waan ta'eef. Hodii kaataa kunooti jechuudha. Haala agartanii akkas ta'ee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kireemii ta'ee jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanii jechuudha. Sitti agarsiisa. Kunoi kaamera acha sini garagalchee jechuudha. Kunoo laala agartanii akkuma wannotti jechuudha. Akkuma kireemii fakkaata jechuudha. Amma isa kana immoo buna itti qica jechuudha. Buna maankaa tokko ta'e itti qicaa jechuudha. Kunoo agartanii buna maankaa tokko ta'e itti qicaa jira jechuudha. Agartanii asumatti jechuudha. Kunooti asumarratti ooma kanatti buna maankaa tokko qica. Isin lamas qicachuu dandeessanii. Ani waan baay'ee wannaan goonefan. Waan baay'ee ittiin goonefanii nagees agartanii. Daakuu boqqolloo baay'ee miti. Maankaa lama ta'e maankaa gurguddaa lama ta'an lamatti godhadha akkuma qabu. Bunni baay'ee bareedaadha fuulaaf jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunooti. Waliin neeksii godhee jira. Amma qodaa isa barbaachisutti naqadha jechuudha. Amma kunoo laala akkuma argaa jirtan kunoo qodaatti naqachaa jira. Maal goona ree kaameraa namni qabamee dhiifama siin jechuu barbaada. Asumaani kunooti baay'ee tokko bareedaadha. Akkasuma immoo zayit zaytunaa xiqqumatti qicattani. Akkuma argaa jirtan kunooti tan qicaara jechuudha. Xiqqumatti qicanii baay'istanii maankaa tokko jechuudha. Nama harkaa waan kaameraa qabee jiruuf natti hin tolle jechuudha. Isa kana
ميكسي ولين بوتاني جتشودا زيتي كوكوناتي سو argattani زيتو متى يركم أو زيتيني وأنا ما أنا كيس يتفيدن تنجتشودا ناقصتي تبوتاني ميكسي بوتان جتشودا ولين متاني سرتي جتشودا agartani sakana jechuudha akkasitti mixi gootanii sirriitti mixi gootanii jechuudha amma sirriitti gootanii jechuudha wonyaachis sirriitti jechuudha kanaan boodatti immoo dibadhee tasin agarsiisa jechuudha kana fakkaata warroonni isinitti itti tole immoo booda dibadhee akkatti isinii irraa ka'u akkatti inni bareedu hin agartanii jechuudha jijjiirama soolirraan kutiin kan amma firii tillaaja kan hunda waan dibadhaa miti tillaaja kaayetenen yeroo biraa dibadhaa jechuudha artanii akkasitti dibadhaa akkasi isiniin jedha kunooti amma isa kana erga qorreen booda fuula keessanii bishaan qorraadhaan niqattanii bishaan qorraadhaan saamunaa wajjin bishaan qorraadhaan niqattanii achii kaatanii immoo akkanatti dibattanii jechuudha yeroo harkaan dibatan irra namatti qabama wayin baay'een qabatamu maaliif sababa boqqoolloo san ta'ee fi sababa bunaatiin bunni illee rakkoon qabu boqqoolloo saniif disi dabamuu dida kanaaf harkuma keessaniin dibadhaa rakkoo hin qabu isiniin jedha hedduu takka bareedadha hedduu takka namatti tola dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kanaaf akkanumatti dibadhaa isiniin jedha dibadhee kun dibachaa tan jira akkuma argitanii anola akkasitti dibadhaatii daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 akka safartee jistanii yoo inni goggogee jedhe ofirraa kaastanii jechuudha ofirraa dhiqtan bishaaniin dhiqama malee kun akka bunaa fi wannoo buuphaa san akkasitti namarraa hin ka'u jechuudha buuphaan maal sababa maalitti isinirraa kaabeettanii sababa faayinni jala godhataniif kaa'anii jechuudha garuu kun akka sanii miti kuni dirqama kana jechuudha dirqama kana waan gochuu qabdanii bishaanuma ofirraa dhiquu qabdanii jechuudha hundi isinirratti goggoge bishaanuma qofaan ofirraa dhiqaa isiniin jedha obboloota koo malee waan biraatiin hin tuqinaa isiniin jedha yeroo immoo bishaan dhiqadhu isin laaltanii yeroo namarratti goggoguu jechuudha egaa hordoftoota kiyyaa kunooti amma goggogee daqiiqaa 40 ofirra tursiisee ture yaani akkuma argaa jirtanii akkasitti sirraawannoo jedha nama dhukkuba baay'ee tokko goggogee jiras baay'ee nama dhukkuba nama dhukkubsa dhugaa rabbi sirraan kaka'u jechuudha baay'ee dafee sirraan kaka'u kuni baay'ee wannoodha jechuudha kanaaf bishaan maanan dhiqadhaa jechuudha amma akkuma argaa jirtanii gurraacha irratti goggogee jira walitti shintur jedha garuu nama dhukkuba namarraan ka'u jechuudha akkasii kanaaf immoo ani bishaan maanan dhiqachaa jira jechuudha bishaan maanan jiisee irraa dhiqa jechuudha akkuma argaa jirtan kunooyi dhiqachaa jira jechuudha bishaan dhiqadhamanii narraa hin ka'u jechuudha argaa jirtanii እና bishaan dhiqadhee immoo maal akka ta'us immoo yeroo bishaan dhiqadhee ka'u ilaaltanii jechuudha kanaaf itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada dhugaa rabbi ani eessattan arge doktora tokko jalattan arge doktorri siis kanaa ta'u doktora keenya osoo hin taane doktoroota warra faranjoota kanneen beektanii hin haasa'u jechuudha yoo dhiqattu kan akkatti lessi jedhu la fuuluma keetitu lessi jedhame mee dhugaa rabbi jechuudha mee ijoolleen dhuguma fuula keenya hin bareeffanna jettan waan kana dibadhaa laalaa kun akkuma argitan kana dhiqadheetan jira jechuudha kun bishaan irraa hin qaba gadheetin jira jechuudha dhugaa rabbi hedduu takka bareeda rabbi ne addanaan kutee guyyaa lama bichaa dibadheetan qoqa turee jira dhugaa rabbi ji'a ta'uun oolu dirgan dibadhee ture jechuudha dhugaa doorirti deddeebisee baay'ee bareedu jechuudha na akkanatti godhattanii akkuma isin jedhu kun ilaala amma kana ammaan booda ni dibadha jechuudha borulee nan dibadha bormoo gara tokkotti agarsiisa jechuudha nan dibadha akkasitti dibadha isin jedha yoo dibattanii kaatan immoo bishaan keessanii fooxaa akkanaatiin qabaachuu qabdanii bishaan inni dhiqattanii saamunaan inni dhiqattanii bishaanuma qorraadhaan ofirraa dhiqatanii jechuudha akka wannoo san akka maaka wannoo san akka kan bunaa fi wannoo san akkatti sinirraan ka'u kan dhiqachuudha jechuudha akkatti walalla sinirraa mee yaalatti warri yaaltanii agartanii koome naaf galateeffachuu dandeessan dhugaa rabbi isin jedha hedduu takka bareedudha kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha dhugaa hedduu bareedudha isiniin jedha waaliif doktora irraa argee dhuguma kanallee hin balleessa hin balleessa wannoo kana jechuudha akkasuma immoo fuula kee hedduu tokko bareedudha jechuudha itti fayyadamaa isiniin jedha
باي باي كا فيديو براتي ولتدي بنتي دغا ينمي يالتي يچودا وانت سنين جدا كنا يالتي يچودا نمني يالتني ارغيتني دغا نغلتي فت نغلتي فت اني غارو فيديو ساله فيديو دندندا غارو راودون كتيلي فيديو نفدا غارو مو كوبراتي نرت كندت سوداد مالي يچودا فيديو چنمچ اوفيس ساتي وجتو يچودا هيدو تكبر هيدو دغا واقيو يچودا انمت وند كوني إداوان وصل بارجول بمنا كنيت بريفتشو فولا بريفتشو لدمني كنافي أكست تفيدا ما سنين جالت أسنين كوجا نردني نا كريم مغوان مقابدن يجور أمو إساوي بوتني دا ورتني كريم مقابدن دي بتني ورتني كريم مقابدن كنا دي بتني يجور كنا ماني كريمي كنا دي بتني رجالاي جت كتكو باينا جت دا أكو أرجع تلالا سنين جالت نبي